Dorgommii fiigichaa kiiloomeetira Maastarkaard Niiwuork Miinii kiiloomeetira 10 sanbata darbee gaggeeffameen atileet Sanbaree Tafarii yeroo sadaffaa walitti aansuudhaan mo'attee jirti. Sa'aatii ishiin galmeessitees daqiiqaa 30 fi sekondii 47 ture. Bara darbee rikoordii bakkichaa fooyyessuunis injifachuun ishee ni yaadatama. Atileet Sanbaree Tafarii dorgommii booda yaada ABC 7 kenniteen dorgommiin kun addadha. Keessumaa dubartoonni 10,000 lakkaa'aman hirmaachuun walitti dhufeenya cimaa uuma. Firooma qabaachuu baannus akka waan hundi keenya fiigicha irratti obbolaa taanetti natti dhaga'ama jechuun dubbatteetti. Atileet Sanbaree Tafarii dorgommii kana injifachuu isheetiin badhaasa doolaara Ameerikaa 10,000 argatteetti. Dorgommiin maaraatoonii nageenya idil addunyaa Ruwaandaa Kigaaliitti gaggeeffameen immoo atileetonni Keeniyaa dhiiraa fi dubaraan olaantummaadhaan xumuran. Dorgommii dubaraa irratti atileetonni Itoophiyaa 6 sadarkaa 1 hanga 10ffaa keessa galuu danda'aniiru. Atileet Masarat Ababaayoo lamaffaa yogguu baatu atileetiin Keeniyaa Joan Kibiyaachi sa'a 2 fi daqiiqaa 33 fi sekondii 27 injifatteetti. Dorgommii maaraatoonii dhiirotaatiin lammiin Keeniyaa Laabaan Koorii sa'a 2 daqiiqaa 16 fi sekondii 6 ture kan mo'ate. Maaraatoonii Kiigaalii nageenya baranaa irratti atileetonni 10,000 ol biyyoota garaagaraa 35 irraa qooda fudhataniiru. Dorgommii waggaa waggaadhaan gaggeeffamu kana Federeeshiniin Atileetiksii Ruwaandaa Ministeera Ispoortii Ruwaandaa waliin ta'uun kaayyoon nagaa fi ga'umsa atileetiksii guddisuuf jedhuun kan qophaa'edha. Odeeffannoo atileetiksii birootiin atileetiin Eritiriyaa Awet Habtee dorgommii maaraatoonii Asmaraa bara 2024 mo'ate. Dorgommii kanarratti atileetonni gaanfa Afrikaa biyyoota Sudaan, Keeniyaa fi Ugaandaa irraa qooda kan fudhatan yoo ta'u, daawwattoonni 10,000 lakkaa'amanis daandii Asmaraa guutanii mul'ataniiru. Miseensa garee atileetiksii naannoo kibbaa kan ta'e Awet Habtee fiigicha kana sa'a 2 daqiiqaa 17 fi sekondii 9 xumuruun meedaaliyaa warqee doolaara 6,000 fi waancaa badhaafameera. Kubbaa miilaatti eeguu dabarru immoo waancaan kubbaa miilaa Awurooppaa kan bara 2024 jalqabamuuf guyyoonni muraasni hafaniiru. Waxabajjii 14 hanga adoolessa 14tti qopheessummaa biyya Jarmanii gaggeeffamu kanarratti biyyoonni 24 irratti qooda fudhatu. Jalqabbii waancaa kana dura biyyoonni kunneen taphoota michummaa garaagaraa gaggeessaa ga'umsa garee isaaniis ilaallachaa jiru. Taphoota michummaa hanga ammaa taphatamaniin qopheessituun waancaa Awurooppaa Jarman gareen biyyoolessaa Giriik goolii 1-0 yogguu injifattu, gareen Saawuzgeetiin hoogganamu Ingilaand goolii 1-0 biyya Aayislaandiin injifatamteetti. Mo'atamuu Ingilaand irraa ka'uudhaan miidiyaaleen biyyattii taphataa tokko akka sababaatti dhiyeessuun isaanii qeeqa cimaa irratti uumeera. Taphataa sarara qarqaraa Arsenaal Bukaayoo Saakaa tapha kanarratti jijjiiramee seenuun daqiiqaa 25 kan taphate yoo ta'u, injifatamuu gareetii fi inni akka sababaatti miidiyaaleen dhiyeessuun isaanii komii kaaseera. Leenjisaan garee Ingilaand barana waancaa Awurooppaa fudhachuuf akka hojjetan kan beeksisan yoo ta'u, waggaa 2 dura waancaa Xaaliyaan wajjin taphatanii injifatamuu isaanii kan yaadatamudha. Barana taphattoota ciccimoo kan akka Bellingham, Saakaa fi kan biroo qabaachuun isaanii biyyattii waancaa kan fudhachuuf carraa akka qabdu dubbatamaa jira. Haa ta'u malee miidiyaaleen biyyattii gamanumaan garee biyyoolessaa irratti dhiibbaa gochaa jiru. Waggaa 2 dura wayita Xaaliyaaniin mo'atamanii waancaa dhaban keessumaa taphattoonni bifaan gurraacha ta'an Saakaa dabalatee qeeqa guddaa keessa galanii turan. Ammas taanaan biyyattiin tapha michummaa irratti biyya Aayislaandiin mo'atamuun garichi dhiibbaa guddaarra akka jiru barameera. Dursaan taphattoota Ingilaand Baayern Muuniikif taphatu Harry Kane mo'atamuu keenya akka waan guddaa irraa barannu nu taasisa jechuudhaan dubbateera. Taphoota michummaa birootiin gareen biyyoolessaa Poorchugaal garee Kiroosiyaatiin 2-1 injifatameera. Kiristiyaanoo Roonaaldoo tapha kanarratti teessoo jijjiirraa dabarseera. Tapha Beeljeemii fi Luuzenberg olaantummaa Beeljeem gooliiwwan Lukaaku 2 fi Trosaard tokko galchanii 3-0 xumurameera. Ispeen immoo goolii baay'ee 5-1 biyya kaaba Ayirlaand injifatteetti. Waancaa Awurooppaa baranaa irratti biyyoonni kan akka Faransaay, Ingilaand, Poorchugaal, Jarmanii fi Xaaliyaan gamanumaan shaampiyoonii biyyoota ta'an jedhamanii tilmaama argatanidha. Odeeffannoo keenya teenisiitiin taphataan lammii Ispeen ganna 21 Kaarlos Alkaraz Alexander Zverev injifachuun waancaa French Open jalqabaa mo'ate. Kaarlos Alkaraz umurii isaa kanatti waancaa 3 walitti aansuun fudhachuun nama jalqabaa ta'eera. Alkaraz tapha kana qabxii 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 fi 6-2 ture kan injifate. Kaarlos Alkaraz bara 2022 US Open bara darbe immoo Wimbledon injifachuun isaas ni yaadatama. Alkaraz injifannoo isaa booda yaada kenneen ijoollummaa isaatti hawwii gaaf tokko French Open mo'achuuf qabu ture milkaa'uu isaatti akka gammadedha. Dabalataanis dorgommii kana foddaa televezyiiniitiin ilaalaan ture. Amma waancaa kana kaaseera
jechuun dubbateera. Egaan dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya odeeffannoon ispoortii wixataa irraa qabannee kanuma ture torbaan odeeffannoo biraatiin walitti deebina. Ani Bisaan Aggasaati, Stockholm, Sweden.